kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne. Abbaa Gadaa haadha Siinqee jaarsota warra abbaa qabeenyaa warra miidiyaa as keessa immoo Ustaazii Sargaa miseensa paarlaamaa Muhammad Sargaa Muhammad Arusii wajjin paarlaamaa oolla kabajamoota asitti dhuftan hundaa baay'ee ulfaadhaan jedha. Dursee TV qubee kana banuudhaaf asirratti wanna haasame kana dura baay'eedha. Dubbi baay'isuun hin fedhamu harratti hin fe'amu maal jedha afaan Amaaraatiin. Baay'ee wanta kana dura haasameetti deddeebisuun barbaadu maaliif isinillee ifachiisuun barbaachisu wanti baay'een haasameera. Qubee dhugaa godhuudhaaf wanta kafalames himtaniirtu kanatti itti deebi'uun barbaadu. Garuu warri kana jalqabanii asiingaan baga gammaddannaa jedhaanii jira. Nus immoo wanta cimaa kana waa'ee arganneef baga gammanne nus. Ummanni Oromoos, ummanni Itoophiyaas, ummanni Alamaas afaanii fi seera ummata cimaa kana saba cimaa kana akka fidu televizyiiniin kun banamuudhaaf baga gammade ummannis alamnis baga gammade jechuu jedhu. Gabaabamatti bu'uun inni qabu guddaadha. Aadaa saba kanaa baay'ee guddisuu danda'a. Aadaa kanarratti gaheen inni qabu guddaadha televizyiiniin kun jechuudha. Afaanis cimsuu danda'a. Afaanis caalaa cimsee afaan kanas guddisuu, bal'isuu, mul'achiisuu qaba jechuudha. Qabeenya biyyattii kanaas, aadaa biyyattii kanaas, jiruu biyyattii kanaas, jiruu uummataa jechuu kiyya biyyattii kanaa yoo jedhu, jiruu uummata keenyaa fayyeessuu irrattis wanta guddaa hojjechuu danda'a jechuudha. Walitti dhufeensa uummanni keenya biyya biraa wajjin qabu wajjinis wanta guddaa fide jechuudha. Akkuma beekamu afaan Oromoo afaan as qofaan miti kan haasa'amu, Keeniyaa keessattis afaan haasa'amu. Afaan kun Taanzaaniyaa keessa afaan kana uummata haasa'u argeen jiraanii hojiidhaaf dhaqee bal'aadha baay'ee kanarratti hin katabamne hin baane hin himamne malee afaan uummata bal'aati. Afaan Afrikaa keessatti illee guddachuu qaba jechuudha. Yoo cimnee akkanatti itti fufne afaan kana guddisuu qofa odoo hin taane afaan kana afaan Afrikaa godhuus hin dandeenye. Afrikaan amma afaan gara afur moo shaniin uf gargaarti. Afaan Arabaa, afaan Ingiliziitii, afaan Faransaayii fi afaan Swahilii amma afaan Afrikaa godhuudhaaf deemamaa jira. Afaan kanas afaan Afrikaa godhuudhaaf hojjetamuu hin danda'amu. Kanaafis hojjedha. So akkasitti cimnee duratti deemuu hin dandeenya. Kanaaf ammas jara kana wajjin jara televizyiinii kana dhaaban wajjin marti keenya akka dhaabannu akka gargaarru abbaan qabeenyaas qabeenya qabnuun warri immoo beekumsa qabu beekumsaan kan humna qabu humna isaatiin kunis warri abbaan gadaas eebbaanis yoo ta'e warri amantiis eebbaanis akka gargaartan isin gaafadha. Televizyiinii cimaa akka ta'u, televizyiinii guddaa akka ta'u, televizyiinii beekamaa akka ta'u abdiin qaba. Baga gammaddan, baga gammannan jedha galatooma. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan.